hawalchi gonno hawalchi akka nama aadaa tokkootti kayaadadhuun obbo Ibrahim Burqaa bakka Oromoon keessanuu namni arsii yoo ijoollee heerumsiisu dhaamachuudhaan nama beekaman sikkoo mandoo ijaaruu irratti gahee guddaa qaban waldaa hawaasa Oromoo ijaaruu irratti gahee guddaa qaban gara biraatiin Ibrahim yoo dhaamatan nuti amantii tokko qabna malee warra Arabaatiin nu Arabaa miti. Nu biyya faranjii dhufne malee faranjii miti. Ijoollee keenya aadaa keessan tiffadha akka Oromoo ta'a. Oromummaa keessan hin gatina jedhanii nama nuu dhaamanii guyyaa takkaa miti guyyaa lamaa miti bakka itti affeeraman hundatti nama akkas dhaamee Oromoof Oromummaa kana tiksaa jedhee nu gorsaa jiranii nuu jiraadhaa. Baga dhuftan baga jiraadha. Wanni jedhus Lifetime Oromo Service Award. Hawaasa keessa argamuufillee waan kalee godhaa turreef duraan waan jiru irratti hawaasa waliin jiraannee akka isin ga'u akka gara nyaaroo gabaadhaa isin jira. Ulfaadhaa baga jiraattan. Ulfaadhaa sintaa. Thank you so much. Thank you Girmalleen Galatoomii asitti maayitii tijaa gara Maastar Hasan dabarsaa Maastar Hasan harka nadaa beesirra affeera. Galatoom tayyine itti aansee kaataagorii amantii qabnaa aktiivistii samboota community service bal'inaan nama muraasa badhaasna. So kaataagorii amantii irratti namoota asitti affeerruu jira. Deefama namni wayii deemuu barbaadanii makiinaan karaa cufee jira. Makiinaan kun FLN 604 kan jedhamu. FLN 604. Chevy. Looks like red or I don't know. But when Oromia Rakab Dubai. Adesavia. Tole badhaasa amantii kana irratti namoota cimanii hojjetaniif akka nu badhaasuuf obbo Tashoo Tufaa gamoo waltajjiitti na affeerame. Hamilee ifatti naa dhaggeeffatu. Yoo amantiin jabaan taane waa'ee amantii badhaasa. Durarratti Dr. Abune Waisani. Badhaasa kana kan kenninuufi World Class Human Rights Advocate Award is presented to Dr. Abune Statios in recognition of his human rights advocacy beyond the border. Namni kuni biyya Itoophiyaa keessatti namni Oromoo afaan Oromootiin waaqa isaa kadhachuu qaba jedhanii haala gaariidhaan qabsaanii dhiyootan waan itti jiran quba qabdu. Kun goota keenya. Kun beekaa keenya. Oromoof Rabbi jidduu namni biroo jiraachuu hin qabu jedhanii kan qabsaan Abune Statiosiif bakka bu'aa isaanii yoo dhufanii jiraatan isaan biyya jiranii qabsootti jiranii uummanni Oromoo karama ta'een sooshaal miidiyaa irratti illee gargaaruu qabdanii gargaaruu qabna. Abune Statios Dr. Abune Statios, thank you. Amile. Isaan hin jiranii bakka bu'aa fuudhaafii jira. Galatoomaa jennaan.
tashuna sumaro nutun tani nasuma kan galatoma Tatianu nama namu beektan dargaggeessaa nama dargaraati garuu hayyuu amantiiti aktivistiidha yeroo hedduu asirraan gadi isintilee nama deemuun falmu waan Oromoo irratti falmu aadaa fi Oromoo wal qabsiisuudha amantii Oromoo irraa akkanatti adda baafne namni amantii Islaama ta'us Oromoo ta'uu ni danda'a waan jiru kiristaanaa fi Islaamatti Oromoon adda baatu waan jiru fakkii adda addaa ta'uudhaan nama yeroo ammatti cimee ummataaf fakkii ta'e hojjechaa jiru namni gama waltajjiitti afeerru Shenaasir Hamzaa gama waltajjiitti na afeera. Shenaasir Hamzaa please ol kaa'anaa simata please. Yaa hamilee kanaaf dargaggeessa ol deemaadha sheekha nama Oromummaa irratti gahee ol aanaa bahaa jiru itti xiqqaadha hamilee kanaaf ammallee. Namni piikchara tokko yoo qees Saamu'eel yoo Sheenaasiriin afaan kaa'u nyaata amata tokkoon dura piikchariin sun boombii guddaa ta'e. Piikchariin sun asirratti akka isaan mul'ataan jiru malee piikchariin sun hamilee warra masaanuu kennaa cabse. Kana godhuudhaan amantiin odoo hin daangessin obboleeyyummaan qofa jabaa akka ta'e kan mul'isan goota hayyuu kenna ta'uu isaan recognition kana kennineefi Shenaasir ulfaadhu galatoon jiraatu waan si dhagamee jiraatu. Hamileen nusimadha. Egaa waan akka hin goone isin hawaa godhe isin irraa waa barree malee waan addaan goone galatooma kaniin deebi'ee galatoonfachuu barbaadu arrallee borullee ummata keenya ka dhugaadhaan lafarratti lubbuu takkitti waan biraatiin hin madaalamne qabsiisee akka as dhufnellee ummata kanaaf sagalee ta'u maqaa isaaniitiin biyya Ameerikaa jiraachaa jirru ulfaadhaan galatooma. Nama tattaafe akkasuma ammaas nama hayyuu amantii waa'ee aadaa irrattis yeroo Oromoon hiriira ba'u yeroo waliin dhufu boo'ichaa fi gammachuu fi gaddaafillee nama Oromoo irraa hafne nama jaba yoo dubbatullee arraasa tolu Sheekh Dr. Abdurrahim Doyyoo gama waltajjiitti na afeera yoo isaan jiraannis bakka bu'aan isaanii akka dhufu Dr. Sheekh Abdurrahim Doyyoo teolojiidhaan doktora akka manisotaatti doktora teolojii Oromoon isuma qabna. Namni bakka bu'aa isaa yoo jiraate ono doktor hamilee kanaaf hayyee bakka bu'aadha. Hajayyuu doktor Abdurrahim bakka bu'ee fuudhaatiin jira jedhameetti. Thank you. Fayyadee. Thank you. Okay, sagantaan keenya kattiyaanu aktivistoota keenya badhaasuu hamileessuu ta'a. Sagalee uummata Oromoo, uummata miidhamaa sagalee ta'uuf yeroo dheeraa wanni godhaa jirru kuni waggaa 5 irraa ol kan badhaasaa jirru namoota hirmaannaa cimaa qaban asirratti badhaasu jirra. Badhaasa aktivistoota kana akka nuu kennuuf obbo Dinquu Dayyaasaa gama waltajjiitti afeerree isaa harka akka fudhatan barbaannaa kabajaan nu afeera gama waltajjiitti. Hamilee. Thank you. Fayyaa. Namoota aktivistii keessaa sagaleen isaa daangaa irraa gara daangaa galaana kan qaxxaamuree boombii hamaa akka ta'e namni jabaan nu qabnu aktivistiin tokko barsiisaa Abdurazaaq gara waltajjiitti naasimadha. Yeroon geesse barsiisaadha, abbaadha, abbaa amanaati. Jirtuu jedha.
baga keenna taate baga jiraatte baga sagalee uummataa Oromoo ta'uudhaaf carroomtille galatoon waan jettu Abdulrazak jirtu raajoo sadii isa Jirtu Oromoo baga jiraattanii dhugaa dubbachuudhaaf yaadannoon akka kanaa abbootii keenya akka umrii isaanii jalqabaa qawwee qabatanii qeerroo ganamaa irraa eegalanii hangarraa wajjin isaan cinaa dhaabbatanii kabajoomuu jechuun ulfaachuu jechuun waan guddaadha. Guyyaa Oromoon sagalee dhabdetti guyyaa Oromootti dukkanni bu'etti osoo nuti jirru Oromootti dukkanni bu'uudhaan gadi baanee Rabbiin galannaa gahu yaadannoon akkanaa kuni silaa warra bosona keessa jiran warra saba kanaaf jedhanii morma isaanii kennan haawwan qabsoo kin biyya isiitiif jettee ulfa wajjin gubatte qeerroo Oromoodha kan mana isaatii bahee akka jiraachuun dadhabee hadha bosonatti gala hanga sabni keenya bilisummaa argatutti nutis manatti hin galloodhanii doktoroonni hedduun isaanii doktoroonni fayyaa keessattuu biyya san keessatti bosona seenanii hadha bosona jiru yaadannoon Oromoo Cultural Institute of Minnesota godhe kun Oromoota bakka biraatiif fakkeenya guddaa kan ta'u Oromoodhaan galata walii galchuu danda'u jechuun of duras wanti nuti hojjennu wanti sabni kun hojjetu dhaloota nu boodaan dhufu dhaloota qubee keessattuu ooyaa ijoollee qubee lafarraa dhufaa jiran kanaaf hamilee waan ta'uuf hedduu ulfaadhaa karaa dheeraa deemnaa waan nu eeggatu kanaaf ammoo abbootii qabeenyaa keessumattuu Rabbiin fidee obbo Dinquu Dayyaasirraa badhaasa kana fudhachuun koo an badhaafamaadha daanii ulfaadhuu galatoomaa bara jiraattan isin jechuun tantuu. Tola isimadhaa galatoomii obbo Dinquun dafee na deebi'ee garuu ammallee akkasuma deebi'uun barbaada hamilee na simadhaa. Bikoon aktivistoota hundaa'u akka inni nama afur qabnaa afuran akka inni badhaasuun barbaada galatoomii obbo Dinquu. Itti aansee namni amma asitti afeeru deemu nama galaan narra xiqqaa fakkaata garuu narra guddaadha umuriidhaani. Nama waraana keessa kubbaas taphachuu ture akka Harargee Bahaatti beesti tiim Harargee Bahaa keessa taphachaa ture gaafa ijoollee around 98 bara 90 takka qabsoo yeroo jijjiiramtu warra qabsootti dabalamee jaalna dhiifaa hojii dagarirraa qabsaawaa ture achitti hawwisoollee ijaaree Hadiir Seeyidfaallee gara hawwisootti ammayyaasiinfattillee hidhannoo hidhee nama sochii godhaa ture achi bara 99 gaafa as dhufe kubbaa taphachaa ture risaa garee kubbaa risaatiif amata 7 taphachaa ture achi booda kubbaa garee Haramaayaa ijaaree amma achirraa kaasee immoo aktiivistummaarra jira mirga Oromoo falmaa jira namni seenaa guddoo tana qabu yoo ilaalan xiqqaadha garuu seenaan isaa guddoodha Jamaal Alii eegama waltajjiitti naas madda. Nama xiqqaa fakkaataa Ni mul'ata. Amile. Thank you. Jirtu Oromoo ani waa hunda dura Rabbiif galanni haa ga'u waliin jechuu barbaadu abaaboo teenya tan yeroo dheeraa jalqaba gaafa Oromoon gabroomtirraa eegalte seenaa kana nuu keessee deemteef Rabbiin akka jazaa haa godhuuf Rabbiin rahmataa godhuuf isaan cufa. Dura itti aansee qabsaa'otan keenya ani barataan Adii Gammadaati hin fakkaatu garuu maastara Sanjee ture. Kanaafuu qabsaa'ota keenya kunuunsuu ijoollee keenya barsiisuu itti fufuudhaan jaa akkasumatti wanni arraan tana mata dureen dubbii arraan tana waa'ee aadaati. Oromoo Cultural Institute of Minnesotaadha. Jabaadhaa fayyaa dhiyaas hin jenna waan ajaa'ibaatiin as baatanii namni waa sadiin saba ta'a namni waa sadiini tokkoffaa biyya itti dhalatte biyya Rabbiin uumaadhaaf siin kanne qabaachuudha. Waa sadiif manguddoon teenya gisee nu dhaamtu
waasadin sabataan sabatoon waasadi tan dura dachii rabbiin uumaadhaan sii kan qabaachuu tan lamada afaan ittiin dubbattu kana qabaachuu tan sadeessaa aadaa qabaachuudha jechuudha sadeessaa takka tan arraan kana wanni kuni sabummaa keessaa takka laaftutti ilaalina waa'ee aadaa jenereeshinii dhufu arraan tana ijoolleen keenya tan asitti aadaa barattee afaan barattee asii waa jettu tun nu laalti. Kanaafuu sabummaarraa takka waan taateef aadaan jabaadhaa wal jala deemaa wal jaaladhaa Oromiyaan ta Oromooti diina kaleessa biyyee nyaatee ta'e arraan tana warreen nuti balaaleffannullee harkaa ol qabaa jechuudha. Soo saniifuu Oromoo wal jaalachuun barbaachisaadha. Kutaan kudha takka ija takkaan wallaallee summii dur qabnu darbinee walaa jaalannu Oromoon takka nuti takka. Waliin jechuun bara Jamaal irratti Jamaaloon akkuma reefu nama ispoortiitiis nama waraanaatiis aktiivistiis sanbira kutee Minilik gaafa Oromoo irratti lola labsu lola calii calanqoo kalabse akaakosaati abbaan gadaa lola calii calanqoo rabse. Hayyuu keenya maastarasan hiriyaa kiyya sirra guddaa ta'us fayyaa deemsiin jaa itti fufu waan itti jirtu kana bikka abaaboo teenya akka buutu abdiin qaba jabaadhu waan na geessataniif galatooma Oromoo tiyya. Namni dhiyaanee kaminuuf namni kuni sagalee ta'uun bira dabree barreeffama adda addaatillee ni barreessaa yeroo hedduu tiitara irrattis miidiyaa adda addaa irrattis intarvii kennuudhaan aktiivistii jabaadhaa poointii hedduu dubbachuudhaan akka namoonni abbaatillee Oromoo dhagayan nama godhu nama kana girmaan nu dhaadheessee akka nu afeeruun Lakki ani baay'ee leellaanessu hojiin isaa baay'ee isaa beeksisee jira. Dargaggeessi waa hunda beeku gara amantiitiin illee gara hawaasummaatiin illee waa hunda hojjechuu danda'u qabaachuun keenya carroomina guddaadha. Namni kun aktiivistii miti hayyuu amantiidhaan illee mee naasimaddaa obbo ittafaa hokaa. Ittafaa bokkaa dhugaa dubbachuuf ijoolleen keenya akka Jamiilaa fa'aa yoo ofiisaa fiigan amaaneen yoo ofii guyyaa takka biraan galle namni kun yeroo hunda jara duuka deemee jara gargaaree waan namni Oromoo tokko Oromoo ta'uu qabu gootee jirta ulfaadha galatoon. Namni taanee yaamnu nama dubartiiti aktiivistiidhaa fi guddaan dubbadhu namoonni beektanii dhalaan hanqamta akka ulfaatu shamarran aktiivistii ta'uu fi nama yeroo hedduu hiriira yeroo baanu dura bee afaan boona biyya tanaatiin biyya tanatti himuudhaan beekamu dubree bashannantuu gama waltajjiitti naafeera. Amileen dubartii kun kana qaba. Hamile. Ifama galatoma galanni kun keessan hunda sagalee keessanii ta'u akkana godhe haadhatiya na galatoomfadha. Oromiyaa guyyaa takka ijaan argeen beeku inshallah gaafa bilisoomte gaafa waliin bilisoomsine nan argaa hawwii kiyya wajjin keessa bashannanaa akkasumas Hussein Badhaasoo yoo beektanii obboleessa akaakayyuu kiyyaati nama yeroo jalqabaatiif yeroo afaan Oromoo reediyoo cabsa jedhan yeroo san afaan Oromoo reediyoo akka cabsu laallamee jedhee afaan Oromootiin yeroo sanii reediyoo dabarsaasiniin ture warra sanirraa gabbaane eessaaf gallaafna nu Oromoodha ammas borus Oromiyaan teenna hehe
Hoho, Abi must go. Galatoma. Galatoma harkanaa fi bashannantuu obbo Udayyaasa gara orma keessanii na deebi'aa teessoo keessatti ufilis harkanaa fi harkanaa fi asirra aansee ammallee qixxee keessatti warroota ispoonsara keenya nuu ta'an guyyaa hadhaa irra deebi'ee galatoonfadhaa Abee Center, Dr. Elias, Dilla Restaurant, Usman Haji Qasim warroota guyyaa hadhaa nyaata bareedaa fi waa adda addaatiin nu bira dhaabatanii galatoomaa isiniin jedha. No, akkana qofaa miti. Tokko maqaa naa isinis akka nu galatoonfattan barbaanna. Maaliif qophiitu akka bareedu isaaniitu gumaachee. So, yaa durarratti bakki tun akkanatti akka qophooytee sagantaa kana waliin dhufnu hon godhe Ammee Seentari hamilee kan namee. Ammee Seentari. Thank you. Itti aanee Dr. Eliyaasii Siwaad Farmaasii qophiin tun anasitti argamu baadhollee akka godhamtu cinaan dhaabbadhaa jeeqa biizii ta'ee dhiifama gaafate garuu qophii tan ispoonsara godhe hamilee kan naaf isaallee. Akkasuma Dillaa Reestooraantii nyaatatti argitan ispoonsara nu goote hamilee kan naaf isillee. Maal harka isaan qabbanaadha. Katiyaanu Usmaan Haji Qaasim innillee nyaata kana nuufi duratti gumaacha guddaa ispoonsara nu godhe hamilee kan naaf. Yaa harka mee takkara nu deebi'aatiin haadhaafi. Namni makiinaa yookaan gaarii karaa itti cufe senator Kaasanii cufee jira. HKA 408 HKA 408 taargaa kate please makiinaa kana jalaa kaasaa nama deemuuf jarjaruutu jira. What the color? A white car, HKA 408. Honda. Galatoomaa ammaan tana kaatagoorii tajaajila hawaasummaa irraa ammallee namaan badhaasu nama tokko jira. Namni kuni nama reefu maqaallee tuqeetiin jira qabsoo keessa ture Jamal Aliifaa wajjin nama yeroo san Nadiifaa bira ture achi as miidiyaa adda addaa ijaaruu irratti waggaa 23 guutuu nama ifaajaa jiru miidiyaalee akka Oromoo TV gaaddisa dhugaa kan Eertiraa dabraa ture OMN akkasuma TV Woboo Arraata Bilisummaa Oromiyaa jedhu TV Islaamaa ka masgiida Toofiq irraa darbu miidiyaalee kana hunda ijaaruutti bu'uureessuu irratti nama qooda guddaa taphate miidiyaa Oromoo irratti waggaa 23 guutuu nama osoo hibatiin tajaajilaa ba'e abbaa Jaalmarrooti. Jaalmarrootu maqaa mucaa isaatiif Jaalmarroodha. Abbaa Jaalmarroo gamoo xixiqqi hafeera. Hamilee abbaa Jaalmarrootiif badhaasa akka nuu kennan asitti Profeesar Muhammadiin gamoo xixiqqi hafeera. Abbaa Jaalmarrootiif badhaasa akka nuu kennan. Hamilee wal simadhaa. waggaa 23 guutuu jechuun waan xiqqaa miti guyyaa 23 miti waggaa 23 pilis hamilee kanaaf amma yasiini garagalchuu mata galcha hamilee wanti kun dargaggeessa kanatti itti xiqqaata. Awoordiin kun yookaan mootu kennaan kun kan kennameef miidiyaalee dalage qofa otoo hin taane kutannoo inni qabu guddaa waan ta'eef otoo ijoollee qabu otoo hojii qabu hojii isaa gatee ijoollee isaa gatee dachii adda addaa nama gahee Oromoo tana waa hedduu agarsiisee jira. Oromoo Media Pioneer and Patriotic Award presented to Ahmed Yassin Ali. Thank you. Baga keenya taate. Namni amma badhaafnu hawaasummaa kana keessatti amata gara 30
tajaajila guddaa otoo hin fanne amantiidhaan otoo hin qoonne nama Oromoo ta'uu qofaan nama Oromoo gargaaruudhaan beekamu asitti yoo waamnu gammachuu guddaadhaan. These present given to Mr. Taye Silga Lifetime Oromo Support Award. Lifetime Oromo Support Award. Waggaa 30 waldeen hawaasa Oromoo Minisootaa yoo jalqabu yeroo dheeraa kiisa ofiitii baasii barbaachisu hunda baasaa nama ture. This person has served the community for the last 30 plus years. He deserved more than this. He showed us how we need to support our community. This is a great man, a man of integrity, a man of justice. You made us proud. Thank you, sir. Yo waan jettan qabaatan. Lammii ko, Oromoo ko, naa jiraadha. Akka dhiyeetti hin bulu, hin bari'a. Akka gaddinetti hin hafnu, hin gammannu. Waan qawween namne qawweedhaan deeffanna. Tokkummaa keenya barbaada, wal dhaga'uu keenya barbaada. Tokkummaan riqicha gama qabsoo bilisummaatti nu ceesisudha. Yoo sana tokko tokkoon keenya goone, wal quba qabaanne, wal jaallanne, wal bira dhaabbanne, rakkoo dhukkuba irratti waan barbaachisu hundumaatti yoo wal cina dhaabbannee wanni taane wanni nu dhabnu hin jiru. Sii takka waan baay'eetu dubbachuun danda'amu dhugaan nama keessa jirtu nama huuti. Ijoolleen keenya dargaggoon 2018 waggaa arfan darban kana fuuldura harkarraa qawween qaban, cuubeen qaban garuu aboottifatanii wal jala harka dabarsanii Tigiree hamma funyaaniitti hidhatte waggaa 20 meeqa saba Oromoo salphiftee saamtee kan wanni taate tokkummaadhaan ijoollee xixinnoon waggaa 8 haga olitti wanni godhanii rasaasi tokko xiyyitiin tokko tuuttiin tokkosin wayyaanee biyya isheetti galchite. An biyya Tigiree hospitaala naman hojjette dhagaa duwwaa biqilcha lafti sun. Yaa Oromoo waan isinii dhaamu kanan jiru ilmaan Habashaa kan ta'an hundi isaanii keessattuu Eertiraan, Tigireen, Amaarri walii isaaniirraa waan isaan barbaadan tokko hin jiru. Lafa isaaniirraa lafa isaan bu'aa wayii tokko argatan, buna shinii tokko argatan hin jiru. Lafa Oromoo, lafa keenya, qabeenyaa keenya irratti aanatu itti aanaa, abbaatti ta'aa, gooftaatti ta'aa jedhanii wal ajjeesaa jiru. Kana hubadhaati adaraa walitti kottaa. Walitti haa dhufnu, walaa jabeessinu, tokko haa taanu, tokkummaan riqicha gama bilisummaatti nu ceesisudha. Fayyaa ta'a. Galatooma obbootaayye waggaa 30 oli hawaasa kana tajaajilan. I think 2000 Dr. Obsa 2016 asii DC activismii waggaa deemnu garee gareedhaan deemnu. Garee gareedhaan otoo deemnu an garee obbootaayye fa'aa hoogganee deema. An dafee deemu jaaladha.
bakka tokko biildingi tokko gara biildingi tokko deemna tokko irraa gara tokko deemna maaliif beellamaan deemaa turre. Amma obbo Taayyeen dadhabuu isaanii hin beekan. Aduu amma taanaalii keessaa albaanee gara aduu hogguu baanu obbo Taayyeen dadhabaniiran. Akkana jedhu yoo dubbulaalu fagoo jiru obbo Taayyee maal taata itti deebiin girma na ajjeesuuf taata reeffa kiyya yoo feetee kakaluu barbaadu malee suuta deemi naan jedhe achi suuta deeme tirsee galcheen. Thank you obbo Taayyee. Galatoomii obbo Girmaa Profeesar Uummattiin gamoo batteessumaatti nu deebisa galatooma ulfaata. Badhaasa itti aanu akka nu kananiif Dr. Nuuroo Daddafoo gamoo waltajjiitti nu simadhaame. Dr. Nuuroo Daddafoo gamoo waltajjiitti. Hamiluma kanaa isin lifatina. Namni amma badhaasa kana argatu Ameerikaa keessa amata 30 ka jiraate Worthington ka jiraatu Oromoof Oromummaa ka ol qabe hawaasa Oromoo fakkaatu ka ijaare obbo Yaayyuu Baldaa Wajigaa jedhama. Obbo Yaayyuun simadha gara waltajjii. Obbo Yaayyuun qabsoo uummata Oromoo keessa yeroo tokkollee nama nafni yoo rakkanu asii biyyatti nama rakkate hunda asii itti ergina. Yoo itti erginu waa kiisii kaayee nuu ergaas. Obbo Yaayyuu. Thank you. Baga keenya taate, baga Oromoo gargaarte, warri Worthingtanii 911 jedhaan. Oromoo 911dha. Maaliif isa qofa bira bilbilu namni? So, Boyyaayyuu galatoom ulfaadha. Ani waanuma addaan jedha, waanuma xiqqoo ishiin jedha. Ani wannan hojjedhellee wannan godhellee hin qabu. Uummanni halkanii guyyaa warri beekonni keenya baay'een isaanii kan halkanii guyyaa Oromoodha jedhanii waan meeqa hojjechaa jirantu jira. Ani waan kana argachuu kiyyaa fi baay'ee gammachuun nan dhagama. Warri kana qopheessitanillee galatooma. Saba kana walitti fiddanii har'a walitti dhufnee akkanatti